hanga waa hubatu hanga waa yaadu keessa guuranii fixan gabrummaan addunyaarratti gabrummaa guddoon hamtuu yoo jiraate gabrummaa qoonqooti. Ummanni amma dhufa kun Jawaaritti qabii Abiyyitti qabi Jawaarii fi Abiyyiin garaagarummaa qaban hogga Abiyyiin laafee lafa ga'u ka'ee Jawaar. Itoophiyaa jechuun waan biraa fudhatina. Itoophiyaa jechuun nama akka Jawaar nama akka Abiyyii jechuun Itoophiyaan wanti biraan jirtu. Yoo yaar kafuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota jiroo miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan nu bira kan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Odeeffannoo keenya keessa lolli naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemamaa jiru akka dhaabbatuu fi dhiibbaa godhamaa jirutu jira. Dhiibbaa san kan godhaa jiru eenyu kan jedhu odeeffannoo keenyaadhaa keessatti ni argattu. Odeeffannoo keenya biraatiin Jawaar Diinaa Jawaar qabsoo Oromoo dadhabsiisuudhaaf deemaa jira jechuudhaan sooshaal miidiyaa kanarratti dubbataa jiru. Waan sooshaal miidiyaa irratti dubbatamaa jiru sanis yaada namoota qaban isiniif dhiyaadhee jira. Maaliif dubbatee Jawaar akkamitti diina ta'e Jawaar akkamitti qabsoo bilisummaa Oromoo dadhabsiisa kan jedhu yaada nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo kana qofa osoo hin taane kan biraas qabadhee isiniif dhiyaadhee jira waan ta'eef namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya yeroo hundumaatti gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa kee. Lolli naannolee Amaaraa fi Oromiyaa akka dhaabbatuu fi waldhabdeen qondaalota Tigraay gidduu jiru akka furamuuf abbaan amantaa Ortodoksii gaafatanii jiru. Lolli naannolee Oromiyaa fi Amaaraa akka dhaabbatuuf waldhabdeen garee hoggansa Tigraay gidduutti uumame akka furamuuf abbaan amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abbuuna Maatiyos waamicha taasisanii jiru. Akka abbaan amantichaa jedhanitti waamichi guyyaa kaleessaa taasisan nageenya jireenya dhala namaatiif barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Dhalli dhungachuuf guddisanii gaa'ilaan gahuuf namoota boqotan nagaan gaggeessuuf nageenya barbaachisaadha jedhanii. Yeroo ammaatti gatiin meeshaalee garaagaraa beekamaadha. Gatiin nageenya garuu hin shallagamne jechuun jaalala obbolummaatiin wal dhabdee furuu barbaachisaa ta'uu eeranii jiru. Sirni awwaalcha gameessa siyaasaa fi hayyuu diinagdee obbo Bulchaa Dammaqsaa iddoo maatiin isaanii firoottan hooggantoonni mootummaa fi jaalattoonni fi keessummoonni biroo argamanitti Finfinnee Phexrositti raawwatamee jira. Sababa ibidda Los Angelesitti to'annoon ala ta'een yoo xiqqaate namoonni 16 du'uu isaanii mirkanaa'ee jira. Namoonni 137 ol ta'an ammoo bakka sana godaananii jiru. Manni namoota hedduu barbadaa'ee jira. Miidhaan balaa ibiddaa bosonaa kanaan qaqqabe doolaara biiliyoona 135tiin kan tilmaamamuu fi ni dabala jedhamees eegamaa jira. Tattaafiin ibidda kana to'achuuf godhamu itti fufuus iddoon beekamaan fiilmii fi sagantaan TV Ameerikaa itti hojjetaman Hoolaanditti dhiyaachaa akka jiru himamee jira. Guyyoota dhufan keessatti maaltu akka ta'u tilmaamamuun kan nama dhibu ta'us jiraattonni akka baqatan yookaan immoo akka ba'uuf qophaa'an itti himamee jira jedha BBC'n. Waraanni Sudaan magaalaa ijoo bahaa biyyattiitti argamtu to'achuu himanii jiru. Kunis lola humnoota hidhatee waliin waggaa lamaaf taasifamee jiruun injifannoo isa guddaadha jedhan. Hoogganaan garee humna addaa Rapid Support Force General Muhammad Hamdaa magaallee harka isaaniitii bahuu ergaa sagaleetiin mirkaneessanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa ammas odeeffannoo keenya akkuma itti fufetti jira. Osoo odeeffannoo keenya kan biraatti isin hin dabarsin dura Jawaar Diinaa namni qabsoo Oromootitti gufuu ta'e Jawaar Muhammad jechuudhaan miidiyaa kanarraa dubbatanii isaan keessaa nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Maaliif Jawaariin diina jettee maaliif diinummaa Jawaarii akkamitti argite kan jedhu yaada nama sanirraa kan dhageessan ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiruu miidiyaa wanni takkittiin nu beekuu qabdan yoo jiraate abbaan fedhe waan fedhe dubbachuu inni danda'a mirga isaatii. Nuti akka miidiyaatti immoo abbaan barbaade yaada isaa yookaan ibsate ta'e qilleensarra oolchuun dirqamaa jechuudha. Nuti kaayoo san yookaan immoo ilaalcha san qabaannee osoo hin taane yaada namaa qilleensarra oolchuun dirqama waan ta'eef nutiif kan barbaachisu free speech waan jedhamu sun barbaachisaadha jechuudha. Namni fedhe yaada fedhe dubbachuu inni danda'a. Akkuma Oromoon jedhe dubbii bahan dhooganii gala dhoogan jedhan sanii namaan maa dubbate jechuun hin ulfata. Yoo dubbate diina ta'uu fi fira ta'uusaas yoo dubbate adda baafta malee yoo inni callisee adda baasuu hin dandeessu. Yaada nama kanaa dhageessanii gara jiruu miidiyaatti akka asiin qabne yaada namaa sanii nuti qilleensarra oolchine malee kaayoo san hin qabnu isiniin jechumaa fi egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya asumaan gara yaada nama kanaatti isin dabarsin. Bilisummaan Oromoo wareegama kabalaa fi jirtu bilisummaa leencoo taatee fi bilisummaa Jawaarii malee bilisummaa uummata Oromooti miti. Bara 90 takka leencoo bilisumsite Oromoo. Bara ammoo 18tti opposite of Jawaar bilisumsite. Oromoo bilisumsite Oromoon gabrummaa addaa seente malee wanni bilisumte hin jirtu jechuudha. Hanga waa hubatu hanga waa yaadu keessa guuranii fixan aboo hanga jaamaa walitti dhiisan jaamaa keessa ammoo hanga xiqqishoo erga jaan harka qabatee hiriirfate jarri afgara galanii uummanni Oromoo hunqooftuu keessaan baane keessa gannaqan gabrummaan addunyaarratti gabrummaa guddoon hamtuu yoo jiraate gabrummaa qoonqooti.
sabni tokko qoonqoodhaan adabame. Uummanni amma dhuga kun Jawaaritti qabii Abiyyiitti qabi Jawaarii fi Abiyyiin garaagarummaan qaban hogga Abiyyiin laafee lafa ga'u ka'ee Jawaar moggaan lafaa ka'ee akka nama Abiyyii jibbutti akkana ta'e dhugaan seenaa summiidha Jawaarii. Summii qabsooti Jawaar marvii hojii akka isaa hin jiru. Amma waan inni haasaa jiru ni dhageenya. Obboleewwan dhuftee dhatti bilisummaa Oromoo qabdee fi maal taate hijiba isaa hin dhagayina Itoophiyaanis siidha. Itoophiyaa jechuun waan biraa fudhatina. Itoophiyaa jechuun nama akka Jawaar nama akka Abiyyi jechuun Itoophiyaan wanti biraan jirtu. Itoophiyaa hogga jedhan summii uummata gartee waan uummata Oromoo qalaa waan uummata Oromoo jireenya diduu qareessaa ta'uu qofa beeka. Itoophiyaa hogga jedhan Itoophiyaa biraan barbaadina. Itoophiyaan Jawaarumaa fi Abiyyiidha. Leencoolaa taate Itoophiyaan biraan kan jirtu gabrummaa nuti jalaa bahuu dandeenye gabrummaa Tigreetii miti Amaaraatii miti gabrummaa Oromoo warra hin jiru aangoo hooggantoota keessaniitiin hin jiru jalaa bahuu dandeenye. Arra warri qabsoo teenya tanatti gufuu ta'uu jiru. Warri qabsoo teenya ta'uu taatee galman keenya godhu jiru. Amaaraa moo Tigreedha. Aboo Oppodiyoo fi Oromoo Jawaari Abiyyiidha leencoolaa taate kabiraan barbaade araarsoo biqilaati. Atoomsaadha. Warri abbaa keessaa kan warri summii nuti ta'e isaanii. Jajjabaanii beekanii nyaatanii bitan keessaanii hojii jiru akka battee urgeessaa eenyu nyaate akka nyaatanii eenyu godhe hubadhaa achi. Nutiin kun akka qabsoo goonu qabsoo mee saba Amaaraa maqaa dha'uu dhiisa. Tigrees maqaa dha'uu dhiisa. Aboo namni diina ture ifirraa if keessaa baasa. Nama diina if keessaa baaseetu diina biraaf irraa arguu danda'a. Nuti diinni nu keessa jira. Diinni hoogganatee wanni marroo jibbaniif maali? Sanyiin akkamitti gale? Eenyuutu irra dalage? Eenyuutu bobbaafate? Eenyuun galfate? Akka dabdisaa eenyuutu irra dalage? Eenyuun bobbaafate? Eenyu hojii jira? Eenyuuf bobba'u jira? Achi ilaalaa jalana. Oromummaan kan Oromoo jechuun kan kaayoo qabdu. Kaayoo eenyu? Kaayoo garaa osoo hin taane, kaayoo mataa ifee osoo hin taane, kaayoo saba ifee qabdu. Mee nama birarra duuluu dhiifne obboleeta kiyyaaf keessa haa deebinu. Nuti diinni nu keessa jira. Aangoo bilisummaa teenyetti namni gufuu ta'u. Duraan leencoolaa taate guddaan amma immoo guddaan Jawaar. Jawaar hoggoo qabsoon Abiyyii laaffattee Abiyyii lafa qabachuu kee leencoo waraanee sossoose. Maatii isa jaan dubbiin nu harkaa baate. Inni kee iyye Abiyyii arrabsammoo. Ammoo Abiyyii jiraachisu jira. Maqaa baa'ootiin ama maqaa baa'oo jaaree uummata keenya qawaa harkaa qabu hagartee qabsoo deeggaru saamsisutti jira. Akka qabsoo tun galman geenye maqaa balleessuu maratti warri bobba'u jiru eenyu mee achi ilaallu. Ammas namni tokko hanga diina isaa wajji jiru if keessaa dhabamsiisutti diina alaa dhufurraa dhuguu hin danda'u. Diinni alaa dhufummaa sumaa nama godhuu hin danda'u. Diinni hamaan diina si keessa taa'u. Rirma jechuun rirma kunsiteenee si keessa taa'a. Si keessa taa'a buufaafaa jalaati. Ati kuttuun irra ta'eedhaa fi idda. Kan nu balleessu jiru kana Itoophiyaan badduu nu balleessu jirtu tana. Itoophiyaa biraa maqaan ta'inaa Itoophiyaa mirgichaa. Itoophiyaa jechuun ana akka keessatti uumamaa fakkeenya fudhadha. Dargiin Itoophiyaa mangistuu Hayilamaara Itoophiyaa Hayilaatiin ijaaree balleessee Itoophiyaa itaataa dhaabbate. Wayyaan akka biyya cabsitu maal goote? Maqaa adda bilisummaa uummata Tigraayin biyya cabsiteeti gaafa biyya dhuunfachuu agartu Itoophiyaa tana bulchuudhaaf Itoophiyaa dargii san balleessee Itoophiyaa fi moggaafattee itti fufte. Itoophiyaan maqaa ittiin nyaatani. Keenya kun hogga bilisummaan deemtee karaa hulata keesse bilisoomne jeetuma fuudhee hulara dhaabbatee dhiitichaa irraa dhabamsiisee waan silaa hubbaa silaa goolitti galu sana biyya biraa buusee akka hamaa sabaa sablammoonni hunduratti abbaa ta'ee jiraatu warri taasisu jiru eenyu? Jawaarii fi Leencoo guddaan hangafne kabiraan barbaadina. Namni nama miidhu qabsoo keessatti nama kamiyyaan yoo achi ilaallu taate nama uummata akka qabu nama miidha. Jawaariin kun kijiba tokko dubbatees amma xiqqoo wayyaa malee jette waan kijiba sana akkatti barreessan laala. Jawaar wannummaan inni dalagu wannummaan inni fi gufuu qabsoo teenyaatti akka gartee ijoolleen tun gargaarsi ijoollee kanaa bakka takkaan okkee akka gargaarsa hin arganneef hottee baatee waan takka ajandaa baafatee kan fiiguu isa. Waa hunda kan godhu isa. Jara keenya ifaa laallu, ifaa hubannu, mee ifaa qorannu yoo akkasitti ilaalle nuti bilisummaan teenya fagoon jirtu wallaahi billaahi fila Jawaarii fi Leencoo nurraa du'ani wallaahi nuti arra Jawaarii fi Leencoo yoo dhuman boru ganama ni bilisoomna wallaahi Leencoo lataa gaafee fi aangoo qabu gaafee fi qabsoon deemu wareegama meeqa uummanni Oromoo ilmaan Oromoo kafalan karaan sun sirriidha jee namaan deemaa ture. Hoggammoo warra Habashaa wajjin aangoo qoodatanii itti gurguratu argatu karaan sun sirrii miti jee qabsaawota keenya biyyee nyaachisee qabsoo gurguratee kaya lakkooti. Obbodii wal harka ollaatee abbaa duulaa fa'aa wajjin bilisoomne jee biyyatti gale. Hogga uummanni Oromoo kanaan anaati sirriitti himaa bilisoomne jedhamu ka'ee Finfinnee keessa dhaabbate akkasii hayyee jeeti
bilisomne harkadaat meechidala daawit ibsaatii fi araarsoo biqilaa kaamaree as dhaabbatee gurbaan kaayoon keenya maarree hogganaa gidureen keenya maarree kadii jeenni dubbatu namni kaayoo qabu oppodiyootti akka kana taadeeme alaabaa halee nuti jalatti bilisoomuu hin dandeenyu bilatti alaabaa sana jala gaaddisataa hin dandeenyu jettee sababa alaabaa sanii wareegama kafalaa turte dhiiga goototaa yookiin jaallanii sababa alaabaa sanii wanti daratti wareegamne ture san gubbaan tarkaanfatanii dhaqanii harka kannatanii hayyuduree maan taane waan hayyudureen jedhu hayyudureen keenya daawwiti ibsaan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota jiruu miidiyaa namni kun yaada mataasaa ibsate yaada mataasaa ibsachuun immoo mirga isaatiif laati maaliif akkana jettee akka miidiyaatti jechuu hin dandeenyu qilleensarra sisiin oolchinu jechuu hin dandeenyu sababni isaallee namni kun waan fedhii isaa dubbateera waan ta'eef wanni inni dubbate sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu dhaggeeffattoota keenyatu murteessuu danda'a waan inni jedhe kun namoota gariidha ta'uu danda'a namoota gariidha immoo ta'uu dhabuu danda'a garuu maaliif dubbate jechuu hin dandeenyu mirga isaati waan ta'eef garuu wanni amma inni jedhe kun waan jiruu miidiyaa irraa jedhame osoo hin taane yaada nama saniiti kaayoon jiruu miidiyaa kaayoo kana osoo hin taane kaayoo sagalee namaa qilleensarra oolchuuti sagalee namaa ta'uuti sagalee oromoo ta'uuti paartiin fedhe waan namni fedhe dhufee sagalee irratti kennachuu ni danda'a jechumaa fi egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenyaa fi yaada namoota guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kan maan golamnee jirra odeeffannoo keenya biraatiin hamma olitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraaybii godhe sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojjentuun taniif galatooma ulfaadhaa isinis yaada kennadhaa gara koomantiitiin kan qilleensarra isinii oolchinu ta'a.